akkam jirtu nagaa keessanii ani fayyaa kooti ani katamaa dheeressaa horoo iskoolaar yuutuub irraati egaa har'a immoo kanan qabadde isin dhiyaadde paartii lammaffaadha innis saayibar seekuritii keessaa kiriptoogiraafii kan jedhu waliin ilaallachaadha. Kiriptoogiraafiin kun baay'ee tooppikii barbaachisuudha, tooppikii bareedaadha keessumaa saayibar seekuritii irratti jechuudha. Kanaaf isa kana waliin ilaallaa na hordofaa. Egaa kallachumaan gara kanatti osoo hin seeniin dura mee wantoota tokko tokko haa ilaallu. Egaa tooppikiin kun keessumaa neetworkii kominikeeshinii duukaadha kan inni wal qabatu. Kana jechuun kominikeeshiniin yookiin dhalli namaa karaa lama kominikeeshinii kan inni gaggeessu yookiin immoo kan inni wal qunnamu karaa lama. Tokko fees tu feesiidha, lammaffaa immoo remote communication ni jira jechaadha. Inni kuni tooppikiin kuni remote communication hedduminaan kan inni xiyyeeffatu jechaadha. Kana jechuun namni fageenya irra taa'ee akkaataa kamitti wal qunnamuu akka danda'uu fi daataan isaa akkaataa kamitti encrypt akka ta'udha jechaadha. Isa kana keessatti daataan keenya tooftaalee garaagaraatiin encrypted ta'a, tooftaalee garaagaraatiin hide ta'a, tooftaalee garaagaraatiin core ta'a jechaadha. Kana keessatti daataan keenya akkaataa kamittidha kan inni core ta'u yookiin immoo akkaataa kamittidha kan inni neetworkii kanarra move ta'u jechuudha, yookiin akkaataa kamitti ispeesii kana keessa akkaataa kamitti ta'ee ta'a intarneeta irratti jechuudha. Isa kanadha kan nuti ilaallu jechaadha asitti. Kana keessatti kan nuti beekuu qabnu daataan keenya yeroo kamiyyuu kilaawudii irra kan inni taa'u yookiin intarneeta irra kan inni taa'u. Kana keessatti kilaawudii kana keessatti yookiin immoo intarneeta kanarratti daataan keenya haalota garaagaraatiinidha kan inni stoor ta'u jechaadha. Kanaafi kana keessatti kiriptoogiraafiin immoo paraadaayimii guddaadha jechaadha, yookiin immoo wanta barbaachisaadha waan dhalli namaa yookiin immoo namni kamiyyuu beekuu qabudha jechuudha, keessumaa yeroo kana jechaadha. Kanaafi tooppikii kana keessatti wanti nuti dursine ilaaluu qabnu inni jalqaba dhalli namaa jalqabumaa kaaseeyyuu yeroo waa'ee kominikeeshinii kaasnu fedhiiwwan gurguddaa lama akka qabu jechaadha. Fedhiiwwan gurguddaa lama qaba yeroo waa'ee kominikeeshinii haasofnu jechaadha. Inni kunis fedhiiwwan bu'uuraa kun inni jalqaba namni kamiyyuu selectively nama barbaadetti haasa'uu barbaada. Nama barbaadetti haasa'uu barbaada gaafa isiniin jedhu just human needs just some kind of selective communication or need to communicate selectively kan jennutu jira jechaadha. Kana keessatti namni tokko gaafa haasa'u fedhiin isaa inni guddaanii nama barbaade sanatti odeeffannoon isaa nama biraatiin otoo interceptiin ta'in yookiin immoo namni biraa otoo hin argiin icciitawaadhaanii yookiin bifa icciitawaadhaanii nama biraa waliin haasa'uu barbaada. Kana keessatti odeeffannoon isaa namni biraa akka interceptiin goone yookiin immoo sardi paartiin tokko odeeffannoo isaa akka hin argine fedhii qabachaadha. Akka namni biraa arguu hin dandeenye fedhii qabachaadha. Kun fedhii dhala namaati. Kana keessatti odeeffannoowwan ta'e kan odeeffannoowwan barbaade yookiin immoo odeeffannoowwan ta'e nama barbaade sana qofa waliin kominikeet gochuu barbaada yookiin immoo sheer gochuu barbaada jechaadha. Isaan kun bizinees pilaanii ta'uu danda'a, credential information ta'uu danda'a, salarii information yookiin immoo income detailii ta'uu danda'a yookiin immoo medical record ta'uu danda'a yookiin immoo kan biraa kan akka researchii ta'uu danda'a, kan akka just kan biraallee ta'uu danda'a, kan akka trade secret ta'uu danda'a. Waan baay'ee jira jechaadha. Informationii namni biraa arguun barbaadne kan inni ittiin communicate gochuu barbaadu jechaadha. Inni kun fedhii namaa isa jalqabaati jechaadha yookiin immoo fedhii namaa isa tokkodha jechaadha. Kan biraa immoo information sharingidha. Namni dhalli namaa kan itti amanu inni jalqabaa inni kan biraa jechuudha. Isa kanatti aansee inni kan biraa information sharingidha jechaadha yookiin immoo important information sharingitti amanaa jechaadha. Wantoota barbaachisu nama duukaa yookiin immoo hiriyaa duukaa yookiin immoo qaama kamiyyuu duukaa informationii share gochuu barbaada jechaadha. Informationiin kun informationii bifa knowledge sharingii ta'uu danda'a, muuxannoo ta'uu danda'a, maayidiyaa ta'uu danda'a, wantoota garaagaraa hiriyaasaa yookiin immoo nama biraa yookiin immoo qaama biraa yookiin organizationii duukaa yookiin wantoota barbaade duukaa informationii jiru share gochuu barbaada jechaadha. Kana keessattis immoo informationii kana gaafa share godhu informationiin isaa kun intercept akka hin taane fedhii qabachaadha. Fedhiiwwan kunneen fedhiiwwan bu'uuraa dhalli namaa jireenya isaa keessatti barbaadudha. Fedhiiwwan kanneen satisfy gochuudhaaf immoo informationiin isaa akka intercept hin taanee fi informationiin kun smoothly flow akka ta'u yookiin immoo haala barbaadameen neetworkii kanarra flow akka ta'uudhaaf immoo wanti isa barbaachisu jira jechaadha. Akkanumaan informationiin flow ta'uu akkasumaan informationiin immoo akkasumaan informationiin yookiin immoo yaa'iinsi informationii kun yaa'iinsi odeeffannoo kun namaaf nama gidduutti gaggeeffamu akkasumaan hin gaggeeffamu jechaadha. Wanti isa barbaachisu informationiin kun code ta'uu qaba jechaadha. Informationiin kun hide ta'uu qaba jechaadha. Informationiin kun public ta'uu hin qabu jechaadha.
Kanaaf fedhii kana guutuudhaaf piraaktikaalii yookiin immoo teeknikaalii wantoonni baay'een durirraa kaasee wantoonni baay'een gaggeeffamaa turaniiru. Infoormeeshinii akkaataatti haid godhan yookiin immoo akkaataatti teeknikaalii wantoota daataa namaaf nama gidduu filoo ta'u kana akkaataa itti haid godhan teeknikaalii wantoonni baay'een gaggeeffamaa turaniiru. Kilaasikaalii jechuudha. Biyyoonni garaagaraa kan akka Roomaan, kan akka Giriik, biyyoonni baay'een yoo kaasne hedduun isaanii teeknika kana fayyadamaa turaniiru jechaadha. Teeknikni kun kilaasikaal kiriptoograafii jedhamee beekama jechaadha. Yookiin immoo kiriptoograafii isa durii yookiin amala kiriptoograafii ammaa kan qabu jechaadha. Yookiin amala kiriptoograafii amma isa icciteessu kana kan qabu piraaktis gochaa turaniin durirraa kaasanii jechaadha. Kuni koodingiidha. Militarii garaagaraa keessatti kan fayyadamaa turanidha jechaadha. Kuni amala kiriptoograafii ammaa kan qabudha jechaadha. Kanaaf dhalli namaa seekuriitii barbaada jechaadha. Dhalli namaa infoormeeshinii isaaf seekuriitii barbaada. Dhalli namaa ganamumaa kaasee yookiin immoo durirraa kaasee wantoota ittiin seekir godhu infoormeeshinii isaa, wantoota ittiin haid godhu infoormeeshinii isaa, wantoota kana barbaada jechaadha. Kanaaf isaan kana gaaffii akkasii kana solvi gochuudhaaf kiriptoograafii kan jedhamu kuni gara addunyaatti dhufee jechaadha. Kiriptoogiraafiin kun gara addunyaatti dhufee jechaadha. Inni kun wantoota kana solvi gochuudhaafidha. Kanaaf kiriptoogiraafiin baay'ee barbaachisaadha jechaadha. Kana keessatti hojiin kiriptoogiraafii wantoota bu'uuraa sadan tokkodha kan inni irratti xiyyeeffatu jechaadha. Hedduminaanii kan inni irratti xiyyeeffatu. Inni jalqabaa konteentii odeeffannoo adda baasuuf yookiin immoo andiristaandii gochuudhaafi. Konteentii odeeffannoo yeroo jennu odeeffannoon tokko konteentii mataasaati qaba jechaadha. Konteentii mataasaa qaba yookiin immoo qabiyyee isa jennudha. Qabiyyee mataasaati qaba jechaadha. Qabiyyee kana adda baasuudhaaf kiriptoogiraafiin baay'ee barbaachisaadha jechaadha. Fakkeenyaaf odeeffannoo tokko gaafa nama wajjin haasofnu, gaafa nama wajjin kominikeet goonu, konteentiin odeeffannoo keenyaa yookiin qabiyyoon odeeffannoo keenyaa beekamuu qaba jechaadha ergaansa. Inni lammaffaa immoo verify the authenticity of the user yookiin immoo authenticity of the sender yookiin authenticity of the server kan jennu jira jechaadha. Inni kun kan jennu yookiin identiitii nama erge sanaa yookiin immoo identiitii servera sanaa yookiin identiitii koompitara sanaa adda baasuudha jechaadha. Identiitii isaa because namni kamiyyuu yookiin immoo serverri kamiyyuu identiitii mataasaa qaba. Identiitiin kun eessadha? Kaampaanii kamirraadha? Identiitiin isaa maali kan jedhu adda baasuudha. Isaan kana verify gochuudha jechaadha yookiin immoo mirkaneessuudha jechaadha. Inni kun isa jalqabaa gahee kiriptoograafii isa jalqabaati jechaadha. Inni itti aanu immoo just verifying or identifying the message has not been just altered or tampered with some kind of just suspicious yookiin immoo informationiin ergame kun tempered ta'eera moo tempered hin taane yookiin immoo jijjiirameera moo hin jijjiiramneedha. Informationii kana check gochuudha jechaadha gaheen kiriptoograafii. Gaafa waliin haasofnu yookiin immoo gaafa neetworkii kanarratti yookiin immoo ispeesii kanarratti waliin haasofnu, intarneeta kanarratti waliin haasofnu jechaadha. Informationiin keenya akkaataa nuti itti erginee fi akkaataa nuti itti waliin haasofne oriijinaal ta'uu qaba jechaadha. Kana haalatti altered yookiin immoo jijjiiramuu hin qabu jechaadha. Isaan kanadha kiriptoogiraafiin kan inni xiyyeeffatu jechaadha. Kanaaf dhagaa wantoota gaaffii akkasii kana solvi gochuudhaaf fi gaaffii akkasii kana hambisuudhaaf jecha kiriptoogiraafiin kun gara addunyaa kanaatti dhufee jechuudha. Kanaaf kiriptoogiraafii kana ilaaluun dirqamadha yookiin beekuun dirqama kan ta'ee fi sababii kanaafidha jechuudha. Kanaaf mee kallachumaan gara konteentii tooppikii kanaa yookiin immoo gara konteentii silaayidii kanaatti yaada baruu jechuu barbaadeen. So asirraa gaafa jalqabnu kiriptoogiraafii kan jedhu root wordiin isaayyuu Greek languageidha jechoota Giriikii lamarraa dhufe. Jechoota Giriikii lamarraa kan dhufe kan ta'u inni kun inni jalqabaa kiriptoos kan jedhudha jechaadha. Kiriptoos jechuun hidden or secret jechuudha. Graafiin jechuun immoo it is a means of writing jechuudha. Barreessuudha inni jalqabaa secret yookiin immoo hidden jechuudha. Dhoksaa icciitessuu jechaadha. Kanaaf cryptography is a science of secret writing or achieving security by encoding message to make them non-readable jechuudha. Gaheen cryptography odeeffannoo keenya yookiin immoo information keenya icciitessuudha jechuudha. Kanaaf just practically kan inni yeroo jalqabaadhaa fi cryptography'n kun yookiin immoo cryptography'n kun traditionally kan inni practice ta'aa ture innumti jalqabaayyuu Giriikii keessatti jechaadha. Kanaaf afaan Giriikii keessatti kan inni afaan Giriikiidhaan kan inni moggaafamee fi jechoota lamarraa kan inni ijaaramedha jedhee kan inni dubbatu root wordiin isaa jechaadha.
So kiriptogiraafiin immoo har'ammoo computer centric world keessatti kiriptogiraafiin maal fakkaataa kan jennu yoo jiraate wantoota paraadaayimoota kanarratti yookiin fireemworkii kanarratti hundoofne jecha. Kanaaf plain textiin jira, encryptioniin jira, cipher textiin jira, decryptioniin jira, plain textiin jira. Kana keessatti plain text jechuun human readable text jechuudha yookiin immoo human readable message jechuudha. Kana keessatti meeseejiin kun meeseejii namni dubbisuu danda'u, meeseejii namni kamiyyuu A to Z dubbisuu danda'u jechaadha. Encryption jechuun immoo meeseejiin kun encrypted ta'a jechaadha, koodii ta'a yookiin immoo hidden scrambled ta'a jechaadha. Sagararraatti kaasne kana jechaadha. Kanaaf meeseejiin kun maal ta'a? Scrambled ta'a yookiin immoo iccii ta'u jechaadha. Gara namni dubbisuu hin dandeenyetti jijjiirama jechaadha. Inni kun gaafa encrypted ta'u yookiin immoo gaafa namni dubbisuu hin dandeenyetti gaafa jijjiiramu inni kun cipher text jedhameeti waamama jechaadha. Kanaaf plain text qabna. Plain textiin kun encrypted ta'a. Encrypted gaafa ta'u cipher text jedhama jechaadha. Cipher textiin kun namni kamiyyuu dubbisuu hin danda'u jechaadha. Encrypted ta'eera jechaadha. Sana booda namni gara akka risiivariitti yookiin immoo fakkeenyaaf A'n jira, B'n jira, A'n senderii yoo ta'e, B'n receiverii yoo ta'e, A'n kun maal godhaa? Meeseejii ta'een ergaa jechaadha. Meeseejii bifa encrypted ta'een encrypt godhee yookiin code godheetu gara B'tti ergaa jechaadha. B'n kun maal godhaa? Kan inni receive godhu bifa cipher textiidhaan kan inni receive godhu jechaadha. Cipher textii kana fudhatee maal godhaa? Kii ta'e fayyadamee kii ni ilaalla fuulduratti kii kana fayyadamee maal godhaa? Decrypt ni godhaa jechaadha. Inni kun decryption jedhamee beekama jechaadha. Decryption kana keessatti algoritimiin ta'ee jira. Encryption keessattis algoritimiin ta'ee jira. Kanaaf decrypt edda godhee booda maal godhaa? Decryption kana decrypt erga godhee booda maal godhaa? Plain textii kana ni dubbisa jechaadha. Kanaaf kiriptogiraafiin adeemsi isaa maal fakkaataa? Plain textiin tokko yookiin immoo human readable textiin tokko encrypted in ta'a. Encrypted edda ta'ee booda cipher textiin generate ni ta'a. Cipher textiin kun maal ta'a? Yoo dubbifamuu barbaade bakka destination yeroo ga'u yookiin immoo receiverii bira yeroo ga'u receiveriin decrypt ni godha jechaadha. Decrypt edda godhee booda maal godhaa? Gara plain textiitti jijjiirameera jechaadha. Jijjiiree yookiin immoo plain textiin kun generate edda ta'e plain textiin kun readable dha jechaadha. Kanaaf kana keessatti kuni just bifa framework yookiin immoo bifa normally akkaataa itti namni hubachuu danda'uunidha. Kuni networkii keessatti informationiin bifa kanaan akka deemudha jechaadha. Kuni akkaataa itti ilaaluu dandeenyudha jechaadha. Kanaaf kanatti yeroo dabarsine ilaallu modern cryptography concerns itself with the following four objectives kan jedhu jira jechaadha. Objective yookiin immoo goaliin cryptography wantoota kanadha. Inni jalqabaa confidentiality dha. Isa kana haasofneerra confidentiality, integrity, authenticity kan jedhamu isaan kana jalqaba irratti goalii security keessatti hedduminaan haasofneerra. Kana keessatti confidentiality'n informationiin keenya bifa iccitawaa ta'eedhaan akka turu gochuudha jechaadha cryptography'n ga'eensa. Namni kamiyyuu hubachuu akka hin dandeenyetti namni kamiyyuu akka arguu hin dandeenye yookiin immoo akkaataa itti intercept gochuu hin dandeenyetti informationiin keenya bifa iccitawaa ta'een tura jechaadha. Kanaaf namni kamiyyuu yookiin namni isa hin ilaallanne tokko intercept gochuu hin danda'u jechaadha. Integrity kan jedhamu immoo informationiin keenya maal ta'uu qaba? Otoo hin jijjiiramiin, otoo hin waa tokko modify tun ta'in yookiin temporary tun ta'in informationiin keenya storage irra yoo ta'e storage keessa turuu qaba. Bifa hin jijjiiramneen yookiin immoo senderii bira yoo ga'u meeseejiin keenya originala ta'uu qaba jechaadha. Non reputation jechuun immoo informationiin keenya yookiin informationiin nuti gaafa erginu informationiin nuti ergine kun dinee ta'uu hin danda'u jechaadha. Yookiin senderiin tokko informationii gaafa receiverii bira ga'u receiverii bira edda ga'eeti dinee gochuu hin danda'u jechaadha senderiin kun. Sababiin isaa informationiin kun gaafa ergamu identitiin ni jira jechaadha. Identity verification kan jedhamu jira. Identity verificationii kana keessatti server identitiin verify ni ta'a, information yookiin message identitiin verify ni ta'a jechaadha receiver side. Receiveriin wantoota kana verify waan godhuufi verificationiin check waan ta'uufi there is no any kind of reputation. So cryptography'n non reputationii kana keessatti verify ni godha jechaadha. Kanaaf authenticity'nis ni jira. Authenticity kana keessatti first the sender and the receiver should have to confirm each other. Kana keessatti authenticity keessatti senderiin authenticate ni ta'a, receiveriinis authenticate ni ta'a.
jalqaba irratti jechaadha. Communication otoo establish hin ta'in identitiin lachuu yookiin identitii receiverii fi identitiin senderii warra communicate wal godhan lachuu authenticity isaanii sirriitti authenticate ta'uu qaba jechaadha. Inni itti aanu cryptography jechuun hiikumtisaayyuu gara sittis ilaalleerraa it is just schema for encryption and decryption dha. Kana keessatti encryption jechuun the process by which plain text is converted into cipher text jechuudha. Miseejii gosa lama qabna. Miseejiin cipher textii fi plain textiin jira. Plain textiin original messageidha yookiin immoo it is a normal messageidha that can be readable by any kind of human jechuudha. Namni dubbisa beeku, namni dubbisa danda'u, A to Z namni dubbisuu danda'u, tiin kan dubbifamuu danda'u inni kun plain textii jedhama jechaadha. Decryptioniin immoo recovering plain text from cipher text jechaadha. Kana keessatti immoo cipher text irraatii plain textiitti kan jijjiiru jechaadha. Cipher text jechuun immoo any text that cannot be readable by any kind of just unintended body jechuudha. Kana jechuun namni kamiyyuu namni isa ilaallanne dubbisuu kan hin dandeenye cipher text jedhama jechaadha. Inni kun bifa scrambled ta'eenidha. Egaa akkuma asirraa argitanii cryptographiin wantoota 5 yookiin ingredientii 5 of keessaa qaba. Inni jalqabaa plain textiidha. Plain textiin kun usuma jalqaba ibsine kanadha. Inni itti aanu encryption algorithmidha. Encryption algorithmii plain textii gara cipher textiitti jijjiirudha. Sababiin isaas cryptography keessatti algorithmii hedduu waan qabnuuf algorithmoonni kun plain textii keenya encrypt godhu jechaadha. Secret key'n immoo key'dha. Key jechuun akkuma isin hubattanii waan tokko banuu kan danda'u jechaadha. Kanaaf secret key'n kun qulfii icciitii yookiin furtuu icciitii kan jennu jechaadha. Cipher textiin immoo the opposite of plain textiidha jechaadha. Scrambled textiidha yookiin immoo textii plain textii irraatii gara kanatti jijjiirame jechaadha. Encryption algorithm jechuun immoo algoritmiin keenya maal ta'a? Algoritmiin keenya decrypt kan godhu jechaadha. From cipher text to plain textiidha jechaadha. Warri kun 5 ingredients of the cryptography kan jennee waamnu jechaadha. Kanaaf wantoonni kun basically wantoota murteessoo cryptography'n tokko qabudha jechaadha. This is a simplified way of cryptography modeling. So asirratti wanta lamatu jira. Asirratti senderiin jira, receiveriin jira. As keessatti egaa wanti ilaaluu jirru asitti egaa secret key shared by sender and receiveriin jira yookiin immoo recipient jira. Key'n kuni lachuu share ni godhu jechaadha key kana. Inni kunis inni jalqabaas inni kunis key kana ni fudhata, inni kunis key kana ni fudhata jechaadha. Key kanaan encrypt godhama, key kanaan decrypt godhama jechaadha. So cipher textiin kuni over some kind of wireless or wired network it can be transmitted and it can be reached here as gahaa jechaadha. Iddoo kanarra transmitted ta'ee bakka kana dhufa jechaadha. Receiveriin edda receive godheeti maal godhaa? Decrypt godhaa jechaadha. Cipher textii kana cipher textiin generate ta'eera asirraati jechaadha. Cipher textii kana maal godhaa? Edda naga'ee cipher textiin kun decrypted hin ta'a jechaadha. Isa booda maaltu generate ta'a? Plain textii generate ta'a jechaadha. Receiveriin maal godhaa? Secret key fayyadamee decrypt ni godha. Secret key kanaan decrypt ni godha. Secret key kanaan edda decrypt godhee maaltu generate ta'a? Isheen kun generate ta'a jechaadha plain textiin kun. So kana keessatti kan nuti hubannu key'n decrypt ni godha, encrypt ni godha algoritmii waliin jechaadha. Kanaaf informationiin keenya hedduminaan kan inni irratti hirkatu yookiin immoo secrecy'n informationii keenya hedduminaan kan inni irratti hirkatu key irrattidha malee algoritmii irratti miti jechuudha. Algoritmiin caalaa key'tu baay'ee murteessaadha jechaadha. Garataan nuti yeroo dabarru classical cryptography kana keessatti wanti nuti hubannu wantoota sadiidha yookiin immoo karakterii sadii irratti classical cryptography kan irratti hundaa'u. Inni jalqabaa operation used for transforming plain text to cipher text kan jedhu jira. Isa kana keessatti operationii lamatu jira. Operationoonni kuni confusion and diffusion party kan jedhamutu jira. Kana keessatti confusioniin substitutionii, diffusioniin immoo transposition jedhamee beekama jechaadha. Kana keessatti substitutioniin replaceidha, transpositioniin immoo rearranging the text or the messageidha. Kana ni ilaalla rakkoon qabu. Kanaaf inni jalqabaa dimensionii inni jalqabaa
classical cryptography kan inni irratti hundaa'u operationidha jechaadha. Operation used for transforming plain text to cipher textidha. Inni itti aanu number of keys'idha. Yookiin immoo key hammamii akka fayyadamne jechaadha. Key lamatu jira asitti symmetric key and asymmetric key kan jedhamu jira jechaadha. Key tokko moo key lamadha kan jedhu jechaadha. Number of key murteessaadha jechaadha. Key tokko yoo ta'e inni kun the same key jennee waamna jechaadha. Yookiin immoo secret key yookiin private key illee jennee ni waamna jechaadha. Asymmetric key immoo different key dha jechaadha. Public key kan jennee waamnu jechaadha. So the receiverin key mataasaa qaba, senderin key mataasaa qaba. Keywan kun lamaan garaagaradha jechaadha. Inni kun public key jennee illee ni waamna yeroo baay'ee jechaadha. Kanaaf inni sadaffaa immoo the way in which plain text is processed jechaadha. Gaafa plain text tokko gara cipher textiitti jijjiirru akkaataa itti inni process ta'uu gosa lamatu jira jechaadha. Inni tokko block cipherii fi stream cipheridha jechaadha. Block cipherii gaafa jennu daataan keenya bifa kamiin yookiin blookii akkamiin akka inni encrypt ta'u jechuu barbaadeeti. Stream cipherii jechuun immoo inni kun immoo blookii osoo hin taane baayitee irratti hundaa'eeti. Baayitee hammamiin yookiin immoo baayitee akkamiitiin daataan keenya encrypt yookiin immoo process akka inni ta'u jechuudha. Kanaan ilaalla rakkoon qabu. Kana keessatti daataan keenya yookiin immoo cryptographyidha inni jennu kuni kanarratti hundaa'ee dimensionoota sadan kanarratti hundaa'eeti jechaadha kan inni adeemsifamu. Kanaaf kana keessatti egaa kan nuti ilaallu substitution method ilaallasa jalqabaa jechaadha. Substitution method keessaa baay'eetu jiru. Substitution method hedduutu jiru. Isaan keessatti kan nuti irratti xiyyeeffannu Kaiser cipheridha jechaadha. Kaiser cipherin kun yeroo baay'ee shift cipher jedhamee beekama. Namichi explore godhe Julius jedhamee beekama jechaadha. Sanumarraatiiti kan inni dhufe. Akkaataa inni itti hojjetu Kaiser cipherin kun leeteroota shift godheeti jechaadha. Shift godha leeteroota wal jijjiiree jechuudha. Leeteroota kana gaafa wal jijjiiru position isaanii wal jijjiiraa jechaadha. Kanaaf positionii leeteroota kan inni wal jijjiiramu maal irratti hundaa'eeti? Fixed number irratti hundaa'eeti jechaadha. Fixed number of position irratti hundaa'eeti jechaadha. Kana keessatti formulaa isaa gaafa ilaallu jechaadha. Formulaa kana keessatti from this one the algorithm can be expressed as for each plain text letter P, the substitution cipher text letter C, and the key or shift key, then the formula is this one. Kana irratti formulaa kana qabna jechaadha. Plain text P yoo qabaanne, cipher text C yoo qabaanne fi shift yookiin immoo key K yoo qabaanne formulaan ittiin Kaiser cipherii ittiin barbaannu bifa kanaanidha jechaadha. Kana keessatti cipher text gaafa argachuu barbaannu yookiin immoo encrypt gaafa goonu plain text cipher text which is equals to encryption of plain text by some kind of fixed size of K which is equals to P plus K mod of 26. Kana keessatti shift kan nuti goonu yookiin immoo Kaiser cipherii kana fayyadamne shift kan nuti goonu P kana yookiin plain text tokko shift kan nuti goonu K positioniidhaan jechaadha. K positioniidhaan. K'n kun fixed numberidha. Tokko ta'uu danda'a, lama ta'uu danda'a, sadi ta'uu danda'a, afur ta'uu danda'a. Mode of 26 immoo fayyadamna. Mode of 26 jechuun A to Z dha jechaadha. A to Z immoo leeteriiwwan yookiin qubee kan nuti jennu A to Z 26 waan qabnuu fi mode of 26 dha jechaadha. Isheen kun plain text keenyadha. Kanaaf kanarra dhaabbanne jechaadha kan nuti plain text shift kan nuti goonu yookiin forward shift kan nuti goonu positionii K kanarra dhaabbanne jechaadha. Kanaaf plain text plus K mode of 26 which is equals to cipher text dha jechaadha. Cipher text dha jechaadha. Cipher text kun generate kan inni ta'u kanaanidha jechaadha. Formula kanaanidha. Plain text immoo kan nuti argannu decrypt goona jechaadha. Cipher text decrypt goona by K positionii backward jechaadha. Yookiin K positioning kun K fixed numberidha. Fixed numberii kana maal goona backward move goona jechaadha. Kana keessatti plain text which is equals to cipher text minus K mode of 26 jechaadha. K'n kuni akkuma isinitti hime isheen kun fixed positionidha. K'n kun key sizeidha. Key sizein kun ni kennamti jechaadha. Kanaaf K minus C minus K mode of 26 which is equals to plain text dha jechaadha. Kana keessatti K'n keenya tokko hanga 25 ta'uu qaba jechaadha.
kana jidduu range kana jidduudha kan nuti fayyadamnu jechaadha. So mathematically given for each letter the given numbers have been here jedha. Leeteroonni indeeksii ta'anii jiru 0 irraa kaasanii hanga 25tti jechaadha. Fakkeenyaaf yoo fudhanne asitti akka example-itti jechaadha. Encrypt the following plain text message using Kaiser cipher with shift k of 4 jedha. Kiin keenya 4dha. Plain textiin keenya immoo computer kan jedhamu nu kennameera. Shift k yookiin immoo fixed position k kana fayyadamneeti maal goona kan nuti barbaannu cipher textiidha jechaadha. Kana keessatti k fayyadamneerra asirratti egaa maal fayyadamna c kana fayyadamna jechaadha. C which is equals to e into k, p which is equals to p plus k mod of 26 fayyadamna jechaadha. As keessatti yoo laalle fakkeenyaaf c yoo laalle kompiitarii qubee isa jalqabaa kana yoo laalle kana keessatti c'n kuni asitti meeqaffaarra jirti? 1 2 3 sadaffaarra jirti jechaadha. Sadaffaarra jirti. Kanaafi 3 da'uun 4 meeqa? p plus k dha jechaadha. Asitti 3 da'uun 4 meeqa? 7 dha jechaadha. Kanaafi 3 da'uun 4 7 qubee torbaffaarra jiru barbaadna jechaadha. 1 2 3 4 5 6 7. Kanaafi G'n kun C bakka bu'aa jechaadha. Asitti cipher textii G arganne. Kan biraa O dha jechaadha. O yoo laallee asirraa meeqarra jira? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 14 jira jechaadha. 15 kana 15 da'uun 4 meeqa? 15 da'uun 4 19. 19ffaarra qubee 19ffaarra jiru barbaadna jechaadha. 19ffaarra jiru. 15, 16, 17, 18, 19 S dha jechaadha. Kanaaf S bakka bu'ee jechaadha. Akkasumallee warra kaaniif akka kanatti ilaaluu dandeessu jechaadha. Inni taanu transposition cipheridha. Transposition cipheriin kun immoo maalidha? Rearrange godha jechaadha. Positionii rearrange godha. Replace godha osoo hin taane akka substitutionii inni kun rearrange godha jechaadha. Kana keessatti transposition cipheriin baay'eetu jiru. Isaan kana keessatti inni kun nuti irratti xiyyeeffannu columnar transposition cipheridha jechaadha. Warra kaaniif yookiin immoo algoritmoota warra kaan yoo barbaadan na gaafachuu dandeessu isiniif hin dhiyeessa. Garuu ammaaf wanti nuti ilaallu warra kana lamaanidha jechaadha. Kana keessatti wanti ilaaluu qabnu rearrange gaafa godhu no alteration of the letter. Letteriin keenya identitiin isaa hin jijjiiramu jechaadha. Yookiin immoo fakkaattiin isaa hin jijjiiramu akka jechuuti. Kana keessatti rearrange the orderii isaatti jijjiirama ree identity isaa yookiin immoo lettericha yookiin immoo plain textii sanadha jijjiiramiti jechaadha. Kana keessatti the position of letter are modified to form the encrypted message jedha. Yookiin immoo positionii letterii keenya modified ta'a malee gonkumaa akka isa Kaiser cipherii letteroonni shifting ta'anii jechaadha. Waliin jijjiiranii bakka. Example of transposition cipher, the first one is the one that you have to know here is columnar transposition cipher. Inni kun example isa tokkodha jechaadha. Kana keessatti plain text is written in row and the column according to the keyword to generate cipher text. Then the columns are then rearranged. Kana keessatti plain textiin keenya rearrange kan inni ta'u bifa gridiitiin jechaadha. Yookiin immoo bifa teebiliitiin yookiin bifa row and columniitiin jechaadha. Kana keessatti columniin yookiin immoo rowun kuni edda arrange ta'anii booda maal goonaa gara cipher textiitti jijjiirraa jechaadha. Kanaaf akka fakkeenyaatti yoo ilaalle for example formula yeroo ilaallu asitti jechaadha. Formula example kana jalatti formulaan isaa maali? Kana keessatti write the character in row based on the key and read them column by column in order defined by the key jedha. Kana keessatti inni jalqaba karakterii keenya maal goona rowdhaan barreessina, rowuf columniidhaan barreessina, then yeroo dubbisnu immoo maal goona column by column dubbisna jechaadha. Isa booda maal goona arrange gochuu qabna jechaadha. Column kamtu jalqaba, column kamtu lammaffaarradha, column kamtu sadaffaarradha jennee dubbisna barreessina jechaadha. Yookiin immoo cipher textii keenya generate goona jechaadha. Inni jalqabaa garuu maal gochuu qabna bifa row and columniitiin barreessina. Isa booda read goona. Gaafa read goonu garuu yookiin gaafa dubbisnu column wise dubbisna jechaadha. Kana keessatti akka formulaatti yoo ilaallu plain textiin P key length N then arrange the plain text into grid based on the key length nu kennameera. Then cipher textii keenya generate goona jechaadha. Orderii column keenya irratti hundoonee jechaadha. Fakkeenyaatti asirraa yoo ilaalle plain textiin hello world kan jedhamu kennameera. Keyin keenya immoo 3
tokko 4 5 2 kennameera. Kanaaf kii leengeezii meeqa qabna jechaadha sirraati? Hello worldiin plain text keenyadha. Kiin keenya kana yoo ta'u kii leengeeziin keenya tokko 2 3 4 5 jechuudha. Kolomenii 5 qabna jechaadha. Kolomenii 5 kana keessatti daataa kana maal goona? Daataa kana organize goona jechaadha. Ni jalqaba. Fakkeenyaaf kolomeniin jalqaba 3dha. 3 kolomeniin lammaffaa tokko kolomeniin sadaffaa 4 kolomeniin arfaffaan 5 kolomeniin shanaffaan 2 jechaadha. Kana keessatti maal goona? Hanga kolomeniin kun dhumuutti leetarii kana ni barreessina jechaadha. Asitti leetarii kana gaafa barreessinu H jalqabadha, E'n itti aanaa, L'in itti aanaa, L'in itti aanaa, O'n itti aanaa jechaadha. Bifa kanaan, bifa giriidiidhaan, bifa kolomen enderowuudhaan barreessineerra jechaadha. Amma kan itti aanu maali? Worldiidha. Worldiin kun kan biraadha jechaadha. Wordii biraati. Kanaaf isa kanas maal goona? Edde asii dhumee otoo dhumne ta'e otoo leengeeziin keenya dabalatee itti fufna jechaadha. Garuu dhumeera waan ta'eefi leengeeziin yookiin immoo hammi nuti kii baay'ina kii nuti qabnu dhumeera waan ta'eefi duuba deebina jechaadha. Gara roo biraatti deebina jechaadha. W asitti barreessina, O asitti barreessina, R asitti barreessina, D asitti barreessina jechaadha. Amma bifa roo wende kolomeniidhaan barraa'eera. Bifa kanaan barreessineera. Giriidiidhaan barreessinee jirra jechaadha. Inni kuni kolominaar tiraanspoozishin teknikiidha jechaadha. Isa booda maal goona? Saayifar tekstii jenereet goona jechaadha. Saayifar tekstii gaafa jenereet goonu maal goona? Orderii kii keenyaatiin kan inni jenereet goonu. Orderii kii kana keessaa orderiin kun orderiin qabu akkuma isin argaa jirtanii. Kiin kun orderiin qabu 3 jedha, 1 4 5 2 jedha. Kana keessatti kiin silaa inni jalqaba dhufuu qabu tokko ture mitiire. Asitti maal goona? Isa jalqabaa kolomenii kii isa jalqabaa ka kolomenii jalqabaatti dubbisna jechaadha. Kanaaf gaafa dubbisnu immoo kolomen waa'ee isii dubbisnaa jedheera. Kanaaf maal goona? I jennee kaana jechaadha asirraati. I jennee kaana. I O jenna jechaadha. I O jedheera. Isa booda maal ta'a? I O jenneerra. Isa booda maal ta'a? Inni itti aanu lamadha jechaadha. Tokko ta'anii lamadha. Lama bira dhufna. O Didha. O Didha. O D qabna. Inni itti aanu maalidha? 3dha. H W dha. H W jedha. Asirratti isitti aanu maadha? 4dha jechaadha. Orderiidhaan deemna. 4 waan ta'eef L R'dha. L R'dha jechaadha. Inni dhumaa 5ffaadha. L L'dha. Kanaafi order gochuu qabna jechaadha. Kolomenii keenya order gochuu qabna gaafa dubbisnu yookiin gaafa saayifar tekstii jenereet goonu order gochuutu nurra jiraata jechaadha. Yoo akkas ta'e fakkeenyaaf what if key is act bifa kanaa yoo ta'e akkaataa kamitti kan nuti order goonu hello world kana akkaataa kam gochuu qabna. Kana keessatti immoo egaa asirraa gaafa ilaaltanii bifa kanaadhaan yookiin immoo bifa kiiwordii akkasiidhaan yoo nuu kenname akkam gochuu qabna. Kiin keenya bifa kiiwordiidhaan nuu kenname, asitti garuu bifa nambariidhaan nuu kennameera. Asitti maal gochuu kan qabnu? Asitti jechaadha. Leetarii kana jalqaba miti. Kamtu dursaa kamtu dursa inni adda baasuu qabna jechaadha. Fakkeenyaaf asitti yoo ilaalle eemoo siitu dursa, eemoo siimoo tiitu dursa. Kana keessatti akti kan jedhu kana keessatti eemoo siimoo tiitu dursa, eetu dursa. Ee kana maal goona? Tokko goona jechaadha. Tokko goona ee kana kii jenereet godhachuudhaaf asirraa tokko goona jechaadha. Siimoo tiitu dursa, siitu dursa 2 jenna jechaadha. Tiin immoo isa dhumaati waan ta'eef tii goona jechaadha. Ishee kana mallattoon gaaffii akka mallattoo gaaffiitti malee karaakterii miti. Kanaaf ishee kana itti dabalina kun akka gaaffiittidha. What if kee isa aktichuudha. Kanaaf ishee kana keessatti tiin kun maadha? Isa dhumaate jechaadha. Isheen kun sadaffaadha jechaadha. Kanaaf kii maal qabna? 1 2 3 qabna jechaadha. 1 2 3 kii leengeeziin keenya meeqa jechaadha? 3dha jechaadha. 1 2 3dha. Kii leengeeziin keenya 3dha. 1 2 3 qabna waan ta'eef. Kanaaf plain tekstii nu kenname kana isarra dhaabbannee kolominaariidha yoo ta'e bifa kolominaariidhaan jenereet gochuu ni dandeenya jechaadha saayifar tekstii. What if case kan lammaffaa immoo what if case yes. Keen keenya immoo yes yoo ta'e akkaataa kamii goona jechaadha. Kana keessatti orderii gochuu qabna jechaadha asitti. Fakkeenyaaf waayin isa jalqabaati moo isa jalqabaa miti warra kanaaf. Wordii kana keessaa yookiin leetaroota kanaaf waayin isa jalqabaa moo isa jalqabaa miti? Isa jalqabaa miti. So yiin isa jalqabaa moo isa jalqabaa miti? Warra kanaaf isa jalqabaati isa dursa waan ta'eef. Kanaaf asitti maal goona? Ishee kana tokko goona jechaadha. Yii kana tokko goona gidduu isaaniitti. Isa booda maal goona? Esii moo waayii dursa? Esii moo waayii dursa? X Y Z jenna mitiire S dursa waan ta'eef maal goona? Ishee kana 2 goona jechaadha. Tokko 2 gooneerra jechaadha. Isheen kun isa dhumaati waan ta'eef 3 ta'a jechaadha. Kanaaf maal ta'a? 3 1 2 ta'a jechaadha. 3 1 2 kanaan saayifar tekstii jenereet goona jechaadha. Kii leengeezii meeqa qabna? 3 qabna jechaadha. 3 qabna. Orderii gaafa goonu garuu maal gochuu qabna? Orderii saayifar tekstii keenya gaafa jenereet goonu orderii isaa irratti hundaa'uu qabna jechaadha. Kana fakkaata jechaadha. Kolominaar tiraanspoozishin saayifariin jechuudha.
Inni itti aanu symmetric and asymmetric encryption technique-dha. Warri kuni kan adda isa godhu inni kun advanced-dha. Inni nuti garasitti ilaallee classicalidha. Kan akka columnar transpositionii, kan akka Kaiser cipherii yookiin immoo kan akka substitution jechaadha. Isaan suni maalidha? Isaan suni modernitiin qaban jechaadha. Advanced miti. Inni kun garuu more advancedidha. Inni kun algoritmii iccimaa fayyadama. Akka sana mathematical operation miti kan inni fayyadamu jechuu barbaaden. Mathematical operation kan isaan fayyadaman jechaadha. Inni kun garuu algoritmii advanced ta'edha kan inni fayyadamu jechaadha. Kanaaf symmetric and asymmetric encryption technique kan nuti jennuuf jechaadha. Symmetric encryption cryptography jechuun senderii fi receiveriin the same key dha kan isaan qaban yookiin immoo key gosa tokko qabu jechaadha. Receiveriin yookiin immoo namichi inni fudhatu ergaa inni bira dhaqu jechaadha. Ergaan inni bira dhaqu sun namtichi key tokko qaba. Inni ergus key tokko qaba. Lachuu warri communicate wal godhan key tokko qabu. Keyin sun lamaan garuu the same dha jechaadha. Shared key dha jechaadha. Kana keessatti kiin isaanii gosa tokkodha jechaadha. Kii tokko qabu yookiin immoo furtuu gosa tokko qabu decrypt encrypt gochuudhaaf jechaadha. Kana keessatti symmetric cryptographic system yookiin crypto systemiin advantage isaa faster and more efficient dha. But the key distribution can be challenge and the problem. Kiin kun akkaataa kamitti akka isheen exchange taatu warra odeeffannoo wal jijjiiru kanaaf yookiin immoo warra waliin haasa'u kanaaf kiin kun akkaataa kamitti akka isheen exchange taatu irratti baay'ee rakkisaadha jechaadha. Because intercept ta'uu dandeessi yookiin immoo hack ta'uu dandeessi gidduu isaaniitti waan ta'eef kii hack ta'e jennaan informationii guutummaan isaa hack ta'uu danda'a jechaadha. Kii kanaan decrypt godhama waan ta'eef informationiin gidduu isaanii naanna'u. Kanaaf jecha kan nuti beekuu qabnu asitti kiin gosa tokkodha jechaadha. Symmetric encryption system keessatti both sender and the user uses the same key. Asirratti fakkeenyaa fi namoota lamatu jira. Paul and Jan jedhamuun namoota lamatu jiru. Namoonni lamaan kun waliin haasa'uu barbaadanii. Inni jalqabaa Paul I am ready kan jedhu Jaannetti erguu barbaade yookiin immoo haasaa ta'e keessaa kan fudhatamedha kuni. Kana keessatti gaafa Paul erguu barbaadu maal godhaa kii kana jalqaba share walii godhu. Share kan walii godhan over the security channel or on some kind of technique share walii godhu jechaadha. Kiin kun gosa tokko ta'uu qaba. Kii kanaan maal godhaa Paul kuni edda share walii godhanii edda walii galanii jalqaba share walii godhanii booda encrypt gochuu qaba jechaadha. Message kana I am ready kan jedhu kana encrypt godha. Bifa kamiin bifa kanaan jechaadha. Bifa scramble ta'een bifa namni dubbisuu dandeenyaan encrypt ta'a jechaadha. Inni kun encrypted ta'ee maal ta'ee cipher text itti jijjiirameera jechaadha. Cipher text kun generate ta'eera jechaadha. Isa booda maal ta'a over secured channel or over unsecured channel daataan kun ni ergama jechaadha. Scramble kan ta'e kun ni ergama jechaadha. Jaanneen maal godhaa receive godhee encrypted kan ta'e kana receive godhee maal godha decrypt ni godha kii isaa fayyadamee jechaadha. Kiin kun shared waan ta'eef kii kana fayyadamee decrypt ni godha. I am ready kan jedhu kana generate godha jechaadha. I am ready kun plain text dha. Plain text kana ni dubbisa jechuudha. So online irra gaafa information hin deemu scrambled ta'eeti deema waan ta'eef kana keessatti symmetric crypto system kana keessatti kiin kun tarii akka tasaa taatee intercept yoo taate by some kind of any eavesdrop or some kind of middle attacker or any kind of just suspicious programs yoo intercept ta'ee information kun decrypt ta'ee ni fudhatama jechaadha jalaati. Kanaaf baay'ee ulfaataadha jechaadha. Kanaaf jecha problem guddaadha symmetric crypto system keessatti. Kanaaf asirratti block cipher and stream ciphering gosoota algoritmii lama gosa algoritmii symmetric cryptography jechaadha. Kana keessatti block cipher yoo ilaalle block cipher keessatti daataan keenya yookiin immoo plain textiin tokko bifa block ta'een yookiin immoo bifa group ta'eedha kan inni encrypt ta'u jechaadha. Kana keessatti daataan keenya encrypt gaafa ta'u saayizii ta'eenidha yookiin immoo blockiin sun saayizii ta'een kan inni encrypt ta'u. Saayiziin kun 64 yookiin immoo 28 ta'uu danda'a. Yookiin 64 biitii yookiin immoo 28 biitii ta'uu danda'a jechaadha. Daataan kun encrypt gaafa ta'u fixed size irratti hundaa'eeti. Blookii tokkoffaan saayizii mataa isaa qaba, blookii lammaffaan saayizii mataa isaa qaba, blookii sadaffaan saayizii mataa isaa qaba jechaadha. Saayizoonni kun block cipheridha jedhamu jechaadha. Kana keessatti algoritmiin block cipherii keessatti hojjetanii kan akka AES yookiin advanced encryption standardii, kan akka data encryption standardii, kan akka triple DESI yookiin immoo triple data encryption standardii, blowfish, IDEA yookiin international data encryption algoritmiidha. Fi reverse cipher 6, reverse cipher 5 warri kun maaliif fayyadamu? Block cipheridhaaf fayyadu jechaadha. Block cipheriin kun daataan keenya bifa blookiidhaan yookiin immoo plain textiin tokko meesajii guddaa yoo jiraate bifa blookiidhaan intinii irratti hundaa'an jechaadha. Block size irratti hundaa'an
Fakkeenyaaf ISI and DS yoo fudhanne block size garaagaraa qabu. Block size fakkeenyaaf ISIin block size 28 biitidha kan inni fayyadamu ta'e 28 biit blookiidhaan kan inni organize godhachaadha daataa algoritimiin kun. DSiin immoo 64dhaan 64 block sizeedhaan daataa kana organize godhee encrypt godhachaadha. Sanaa olitti hin ta'u jechaadha. Blookii kanaa olitti yookiin immoo saayizii kanaa olitti encrypting godhu jechaadha. Kanaaf warri kun strong consistency and high security for bulk of data kan jedhaman jechaadha. Kanaafidha isaan baay'inaan strongeriidha. Keessumaa ISIin kun baay'ee strongidha. Yeroo kana duukaa compare goon DSii kana duukaa compare gaafa goon jechaadha. Stream cipher jechuun immoo encrypt data as continuous stream byte at a time. Inni kun immoo data keenya byte tokko yeroo tokkotti encrypt godhachaadha. Stream ciphering kun immoo blookiidhaan osoo hin taane byteedhaanidha. Kana jechuun biitii 8 yeroo tokkicha encrypt godhachaadha. Kana keessatti example isaa reverse cipher 4 jira, salsat wayini jira, baay'eetu jiru jechuudha. Kanaaf it is suitable for real-time application like audio or video streaming. Provide faster performance for real-time data encryption. Edde daataan tokko yeroo store ta'u isin beektu bifa biitiidhaanii biitiin kuni fakkeenyaaf maqaa ta'e yoo fudhanne ABC yoo fudhanne een kuni biitii mataa isaa qaba. Biitii kana biitii 8 yoo ta'e 8 kana yeroo tokko encrypt godhachaa. Byte waan ta'eef. Kanaaf algoritimiin kuni bifa kanaan kan fayyadamu jechaadha. Blookiidhaan osoo hin taane akka kanaa inni kun blookii sarratti hundaa'eeti. Blookii 28 yoo ta'e daataa 28 biit blookiin encrypt ni ta'a. Inni kun garuu 8 byteedhaan kan inni encrypt godhu jechaadha. Fakkeenyaaf asitti yoo ilaalle fakkeenyaaf amma inni kun daataa keenyadhaa jenna. Daataan kun kii ta'een encrypt ta'a algoritmii ta'een jechuudha. Kana keessatti kiin kun encrypt gaafa godhu byteedha kan inni encrypt godhu. Byte. One byte at one time and the second byte at one time or at another time. Inni taanu advanced encryption standard algoritmii block cipher keessaa inni kun baay'ee algoritmii jabaadha jechaadha. One of the most widely used symmetric encryption algorithmidha. Kana keessatti it is supported by or it is explored by the NIST for national security industry. Kana keessatti advanced encryption standard kun yookiin immoo ISIin kun key language 28 qaba. 28 kun key language isaati jechaadha. Inni kan biraa 92 key language ni qaba jechaadha. Inni taanu 256 bit key language qaba jechaadha. Warri kun sadan key language advanced encryption standard jechaadha. Key kanaan yookiin immoo language key kanaan data keenya kan inni encrypt godhu jechaadha. Block size isaa 258dha. 258 byteedha jechaadha. Kana keessatti the cipher processes 128 bits or 16 byte of the input data at one time jechaadha. Kana keessatti blockii 258 kan inni encrypt godhu jechaadha. Blockii 258 key language garaagaraa fayyadamee blockii 258 encrypt godhu jechaadha data keenya. Bit by bit or 160 byte at one time. Yeroo tokkichatti byte godhachaa kan inni encrypt godhachaadha. Yookiin immoo biitii 258 kan qabudha jechaadha. Kana keessatti 258 fi 292 fi 256 biit key language kun security garaagaraa qabu. Kana keessa high security kan qabu kanadha. Akkuma key language keenya guddatu yookiin immoo akkuma key language keenya dabalaa deemu security information irree dabalaa deema jechaadha. Because repeatedly yookiin immoo deddeebi'a scramble yookiin immoo encrypt waan godhuuf data keenya key language keenya guddachaa yoo deeme maal ta'a deema? Intiniin keenyas guddachaa deemaa jechaadha. Security keenyas high ta'aa deemaa jechaadha. Kanaaf advanced encryption standardiin kun key size guddaa waan qabuuf 256 waan qabuuf baay'ee advancedidha jechaadha. Kanaaf hanga meeqaa gochuu danda'a jechaadha. As keessatti fakkeenyaaf 258 yoo ta'e to the power of 128 number of times kan inni encrypt godhu jechaadha. To the power of 128 hamma kana data keenya encrypt godhaa jechaadha deddeebi'ee akka inni argamuu dandeenyatti. Blockii 258 al takkaa key size kana yoo fayyadamne 258 to the power of 128 dha jechaadha. 128 to the power of 128 keessatti 2 jechuun just dataan tokko kan inni encrypt ta'u wantoota lamaan jechuudha. Probability lamaan 0 and 1 jechuudha. Biti lamaan jechaadha. Kanaaf 292 yoo ta'es to the power of 192 dha jechaadha. Amma kana kan deebi'e akkasuma 256 illee jechaadha. Inni taanu IS perform operation on byte of data rather than on a bit. Byteedhaan kan inni encrypt godhu. Bitiidhaan osoo hin taane byteedhaan jechaadha. Kanaaf 128 bit jechuun 16 byte jechaadha. 16 byte jechaadha.
16 baay'ee jechaadha. 8 baay'isuu 16 jechuun already baafii 28 jechuudha. Kana jechuudha. Kanaafi increase the level of security with higher key language akkuma gararraa taasisanii jechaadha. Commonly used in modern encryption protocol har'allee kan hojjechaa jirudha. Just finance garaagaraa keessatti jechaadha. Data encryption standardiin kun immoo just it is obsoleted one outdated jedhani kuni kanaanidha kan inni 64 bit blockii kan inni encrypt godhachaadha. Inni suni bit blockii 28dha. Inni kun immoo bit blockii 64dha. Key language garuu 56 qabaachaadha. Inni suni key language 28 192 fi 256dha. Kanaaf key language isaa xiqqaadha, baay'ee xiqqaadha. Baay'ee xiqqaadha. 56 key language dhaan kan inni encrypt godhu. Key language kun baay'ee xiqqaadha jechaadha. To the power of 56 jechaadha. To the power of 56 fi to the power of 256 yookiin immoo 228 kana duukaa gaafa compare goonu irraa fagoo jechaadha. Kanaaf jecha inni kun replaced by triple days and IAC dha. Kanaaf bakka buufame. Baay'ee gadi bu'aadha waan ta'eef. Triple days immoo inni kun immoo extension of original days algorithm dha. Kuni algoritmii baay'ee isa kanarra more filatamaa kan ta'e jechaadha. Kanaaf jecha extension of the original days algorithm dha. It encrypted data 3 times of this one. 3 times of the data encryption standard. So the key language is 168 bits effective key language after multiple stages. So irra deddeebi'ee C3 jechaadha. Irra deddeebi'ee C3 jechaadha. Irra deddeebi'ee kan inni encrypt godhu jechaadha. Kana jechuun 56 baay'isuu 3 jechaadha. 268 bit key language qaba jechaadha. Almost nannaa 2 baay'isuu 263 paawarii 268 jechaadha. Haga kana key language haga kana qaba jechaadha. Key language haga kana irra deddeebi'ee daataa keenya yookiin immoo daataa kana C3 irra deddeebi'ee encrypt godha jechaadha. Kun harka 3 data encryption standard jechaadha.